Hello, akkam nagaa fayyaadha akkam Oromoo jirtu Alex Baabal Rumana Kadir Mukhtar Usman Masha Allah Sadias Jailan Mama Mukhtar Usman wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ijoollee heraro nagaa fayyaadha baga dhuftan Lovely Abdurrahman Masha Allah Oromoo Lovely Abdurrahman tuka nagaa fayyaadhaan akkam jirtanii kun Salaah Diinihi wal jalaa banneemi janaaf akka kale Lovely Abdurrahman Tayyiba Banti ijoollee heraro ijoollee warra shooka Shahza Humar Masha Allah Jamal Abdullah Hawi Masha Allah Hamza Sanyi Hacalu Lenjiso Masha Allah Hamza Sanyi Hacalu dhugaa keete maqaa bareeda Samsiya Sumayya hey Zaytuna Kadir marhala jirta rabbi Tayyiba Yahya Band Masha Allah akkam nagaa jirtu Oromoo fayyaadha kun Salaah Diini as Minnesota raayi akkasii wal jalaa banneemi samuunii kana waliin argine nagoomaani wamadeemu kana ta'inituma ilaalaa jira hafuura irraa baafanne hafuura irraa baafachuu yookaan dhiisuu yookaan qabsoo yookaan yaaduu kaanii miti wayita beeytanii wallaalaa fi gowwaa yoo rabbi hiree kennee fi nama dura aaneetiin jedhe maal jira wajjin akka gowwaan ta'an wajjin akka wallaalaan ta'anii irraa xiqqoo dhaabbatteetiin of laalta yookaan dhaabbatteetuma laalta haa gulufu dirreellee itti dhiiftee lafallee itti dhiiftee itti gadhiifta beeta haa gulufu haga gulufe gaafa gulufeetiin humni isaa alakallekeetiin jedhe tapha gaaf durii jennisanii gaafa achi duuban diinni itti gaddeebi'eetiin jedhe mataa dha'eetiin jedha amma sanitti jiranii gaafa awwalaa sana nafxanyoonni hin dhuftii hin deebitii jara sanan dhiiftuu jennee amma kun irra deebisaa jirtii dhuftee maqaa balleessaa jirtii maqaa xureessaa jirtii arraba dunuun arrabsinillee arrabaan jalqabanii seenaa dhalaa seenaa durirraa jalqabame yoo laaltaniitiin jettan dur maal jedhamaa ture wayita minilik wayita baa'ee minilik jechuun seenaan baa'inaan wanni amma deemaa jiru minilik abbootiin isaanii waan gootee isan irratti deebi'aa jira fakkeenyaaf yoo isinii kenneetiin jedhee minilik Oromoo irratti dulsiisuuf yookaan uummata warra kara dabuubsi yookaan ammoo southern people gaafa qabachuuf dhufeetiin jedhe wayita baay'ee itti duulee success ta'uu hin dandeenye uummanni jalaa dhumatee maal jedhee kaan jedhee wanni guddaan ittiin gad dhufeetiin jedhe is a psychological warfare waan jedhamtu jira psychological warfare jechuun awwala osoo lola physically dhufteetiin nam tokko hin dhayin dura osoo nam tokko yookaan immoo ganda tokko yookaan immoo biyya tokko osoo hin qabatin dura wanni deemsiftu psychological warfare deemsiftu jechuun uummata kee keessattuu faalawara kee keessatti ganda kee keessatti jechuudha. Minilik wayita lama wayita sadii wayita afur wayita baay'ee duuleetiin waan dadhabeef wayita kan akkamitti cabsa ka jedhu warfare guddaan jedhe politikaa keessatti propaganda biyya ofii keessatti deemsise. Wanni deemseetiin jedhe biyyi kuni warri kibbaa kun yookaan warri southern warri jedhamu kuni warra nama nyaatu warra nama ajjeesu warra nama qaluu warra foon namaa nyaatu nama irra dhaabateetiin nyaata maali jee waan baay'ee waan akkasiisa waan gara jabeenya ijoollee daa'ima garaa baasee ajjeesaa maal jedhu minilik sanitti uummata isaaniitti amansiisee uummata isaanii kaasee booda uummanni isaanii gara jabeenya irraa boodaa fudhata jechuudha namni humanity qabu inhuman ta'aa deema jechuudha namnummaan isaa jechuudha nama ofiisaa inhuman godhuu irra jira innaa namoota isaa san inhuman gaafa gateetiin jedhe gaafa gara jabeenya godhata jechuudha namni sun nama itti dhufu ganda itti dhufu ijoollee daa'imaan hin jedhu dubartiin jedhu dhiiran ta'uu wama dhagahe waan warri kuun hin godhi wama dhagahe san uummata sanirra godha jechuudha gaafa dhufe hanooleen harma mura calanqoo siigine galee wanni martinuu ka dhuumameetiin hin jedhe waan sanirraayi the same thing wanni amma kana ka duuba deebi'eetii waa'ee minilik haasaa jiruuf ammatti illee waan deemaa jiru quba qabdaniif ummata Benishangul irratti waan jedhaa jiran argitanii ijoollee garaa baasanii ijoollee daa'ima garaa qaranii garaa baasanii nyaatanii jiran
addunyaa irratti inuma hin jirre kun addunyaa irratti in watch nothing hin jiru wanna kana daa'ima ajjeesanii daa'ima garaa baasanii ittiin jedhe yeroo ammaa akkanatti teekinooloojiin jiruu fi yeroo akkanatti saayinsii wal qixxaayeetiin yookaan immoo kominikeeshinii addunyaa wal qixxaayeetiin jedhe wayita kanaa kanatti waan akkanaa nama jala lufuu hin danda'u hin jiru jechuudha isiniin jedha. Still the same politika akkasiisan fayyadamaniitiin ummata isaaniitiin dammaysu jiranii ummata Benishangul irratti kakaasaa jiranii Oromoo irratti already kakaasanii asiin durallee kaasanii ammallee kaasuu jiranii wanni kaasan garuu Oromoo particularly specifically Oromoo mara itti kaasine maaliif hin danda'an ummanni kun guddaadha ummanni irra kaasaniitiin jedhan kalee lola biltsiginnaan deemsifte lola kalee deemsifte wanni wajjin jechuudha TPLF wajjin deemsifte dura qara Oromoo fi yookaan biltsiginnaa kana jajaa jiranii oo akkana ta'ee biltsiginnaa haggi maaskabbar አለበት akkanatti maaskabbar ጀግናው የብልጽግና ማል ጀረኒ Oromoo in general marayyuu deemsaa jiran kalee ammoo wayita ኢህአዴግ yookaan TPLF magaalaa keessa ari'aniitiin jedhanii injifanne jedhaniitiin jedhan specifically maal irratti jedhan PP Oromoo irratti xiyyeeffatan jechuudha PP jechuun ilmaan Oromoo warra reefii gadhiisna haa gulufu siin jedhu gulufee naadhiisu jedhee lafatti itti dhiifne gowwaa fi wallaala akkasii sanitti dhiifne siin jedheen warra akkasii sanitti itti deebi'aniitiin nama maal jedhaa jiranii ummata sanitti kaka'aa jiran jechuudha. Injirra amma irra deebi'eetiin naasoo yoo miidiyaa laalaa dandu himu kolfitan warri gaazexeessitoonni nafxanyaa akka kennitu beekumni eliitonni warri poolitikaa kunni marti itti kenneetiin jedhu warra kenna warra biltsiginnaa warra Oromoo jedheetiin jedhe warra Oromiyaa bilisummaa saayinsii karaa saayinsawaan warra jedheetiin jedhe itti kaka'aniitiin labalabaa jiran eegee keessa ammas ni gale sun ta'inneetuma kolfinan maaliif gizee xaaluu gizee yaanaswaal jette Oromoon yookaan ammoo there is a time for everything kanaafuu jarjarreefonni fiddu hin jiru ammoo suuti jetteef ammoo bakka san ga'uun dhabdu kuni rabbiin illee akkas jedheetiin jedha qabsaa'e garuu garaa keessatti kaayootee garaa keessa kaa'adhu gaayootee garaa onnee kee keessa eenyummaa keetii fi alaamaa dhaabatteef taqulqulluu san garaa keessa qabaatteetiin jette poolitikaa saayinsawaan barbaadu kijibuun barbaadu haqa malee nama cabsuu yookaan nama ajjeesuu yookaan nama kaan jechuun hin barbaachisu. Ati lubbuu keessa kaa'adhuutii waan kaayoote haqa qabdu san. Leetuna buna danfiste. Okay, buna akooyiteetiin manni nu iyyaa jira. So, sit up good, babe. Thank you. So, waa'ee politika waa'ee san maal jedhe onnee keessaa qabaadhu malee namni si dura deemeef namni si dura fiigeef yookaan ammoo wallaalaan yeroon kenneef si dura gulufe wanni fidu tokko hin jiru yeroon tokko olii yeroo tokko gadi kanaafuu saniif gaabdurii lakkuma isin jedhe obso godhadhaatii wanni kun yoo yeroo yoo irra tareetiin hin jedhe cal'isaatii laalaa ka jedhe jedhe amma warra na fide waan biraatii miti waan amma haasoo kanneenii miti wanni har'a na fide miidiyaa kanarratti wanni deemaa jiru aktivistoota kennaaf wannoo haa taanudha kana tweet godhan har'a san himuuf dhufe warri tweet qabaataniitiin jetta warri hin qabaanne walii baasaatii tweet gataa Twitterii irratti miidiyaa kanarratti qabsoo guddaa godhuu danda'an yeroo ammaatti yeroo akka qawween dhaqanii lolanii maal jedhamte akka Jowaar Mahammad wayita dur asirraa kompiitaraan taa'ee feesbuukiin biyya bilisoomseetiin jedhe sanirratti amma nullee isin galee warra poolitikaa biyya keessa hidhameetiin jedhuuf qonqa ta'uu qabna warri biraa biyya jaamsanii biyya waan fedhan godhanii raasaachuu gizee xalaachuwal yookaan yeroon dhufeetiin isaanuu darbaa isaan akkasuma dhiisuu amma garuu tweet waan godhan kanatu jira Twitterii kana godhaa tweet kana godhaa waan 4 waan 5 walirratti sanatti anillee tweet gatee jira sanarratti Salaahaddiin Abdaa jedhaati jalatti illee ilaala ijoolleen teessanillee yoo ijoollee qabaatan ijoolleen teessanillee haa tweetaa gootu amma ijoolleen afurii har'a gaafadhan akka tweet qabdu iyyuu hin qaban abzeetunaa callaq qabase ijoolleen afurii hin qabdan Twitter jennaan oh yes we do have jette kanaafu tweet gataa isinillee akkasitti jedheeni maaliif wanni kun bakka san dhaqa state of department of United States dhaqa UK dhaqa European Union dhaqa Ethiopian election board dhaqa EU in Ethiopia dhaqa kanaafu bakka 4 bakka 5 bakka 6 dhaqa wanni kun bakka kanatti yoo namni kumaatama wal biratti waan kana itti gadhiise akka waan Nikolariitti rooseeti manni kun oh maaltu deemaa jira addunyaan kun marti biyya kanarraa nu duukan nu faana jirti wanni kun tweet ta'ee jira kanaafu
waan kana laallaa jechuun xiyyeeffannaa argate jechuudha wanni sun wanni waan biraatii fi miti xiyyeeffannaa argachuudha addunyaa kanarratti aktivistoonni Oromoo baay'een himaa jirti kan diroo reefi labsee sirriitti himeetiniin jedhee isallee wanno niwsii isaa dhageeffadhaa sirriitti kiliir gatee haasa'ee jira kaarraa kana jechuudha sa'aatii hagamii irratti akka ta'u tweet gatuu kanarraa wayita baay'ee duubatti hafneetiniin jenna maaliif isiniin jedha gaabdurii Tigree wayita wayyaanee lolteetiniin jette wayyaan yoo dhugaa laalleetiniin jenne abiyyi dhaqee loltuun qabate malee biyya san dhaqeetiniin loltuu kumaatama itti gabbaree kuma hagam itti fixeetiniin dhaqee biyya san qabate maqalee qabate malee politically losers and what jechuun from political perspective he lost the war kun is obvious maaliif akkamitti loos gate tokkoffaa ceemaa ummata Itoophiyaa waan lola kanarratti lola keessan seenu jedhee diddaa irratti soo ta'u kalammata ilmaan Tigraay dhalataa ilmaan Tigraay jabeenya isaaniitii fi tweet gatuu fi sinigalee wal jala deemanii afaan tokkoon lola kana balaaleffachuu fi waan godhaa jedhan aktiivistota isaanii jala deemaniitiin hin godhuudha kuni waan ifatti kuni waan irraa baratamullee waan irraa laalleetiniin barachuu nurra jirullee yoo dhugaa laalleetiniin jenna maaliif qoonqi takka anillee qoonqa qaba isinillee warra nalaaltan nama asirra jirtan kun martinuu qoonqa qabdan kana yoo itti fayyadamtan qoonqi kun walirra bu'eetiniin waan tokko uumuu danda'a qabsoo guddaa yookaan kiisii baaftee mallaqa baasuu callaa miti yookaan dhayxee qawween dhukaasuu callaa miti qoonqa xiqqoo qabdu tana itti fayyadamuu dandeenya yoo dhugaa laal yoo akkanumaan haasawa taateetiin wal akkanumaan waliin qaaqanii maal deemuu taate wasting time jechuudha isinuu lanaaluunu wasting time anuu haasawun wasting time yoo dhugaa alaamaa reefii siniin jedhe san takunnee keessaa ta qabnu san sinii galee ta garaa keessaa san hin qabne yoo ka jennu taate kaayoo onnee keessaa hin qabne yookaan ammatti aanjaatti hin qabnu waan barbaannu argachuu danda'u garuu kaayoon ta'een onnee keessa jirtu yoo kaayoon sun onnee keessa sin jiraateetiin hin jette wal jala haa deemnu kaayoo qabnu saniif waan itti amannu saniif waan diqqoo ani isinitti himu kana yookaan ammoo waan diqqoo ijoolleen aktivistoota ijoolleen Oromoo baateetiin waan kana godhuu qabna har'a waan kanaaf fayyadattee wal amansiiftee baafteetiin haasawtu kana lubbutti fudhannee yookaan cal'isuu osoo hin ta'in gooneetiniin ofirraa dhiisuudha. Qabsoo guddaatti dhukaase jechuudha. Ani kara kiyyaan gara bakka 6-7 attaash gateetiin itti dhukaase jechuudha. Isinillee yaada keessan godha. Isinillee gatii keessan godha. Maaliif gatii guddaa kafalchiisa warra kanniin. Wanni amma nu goonu kuni wanni asin goota wanni asirra laallee yookaan ammoo tweet gooneetiin jennu gatii guddaa baasiisaa jechuudha mootummaa Itoophiyaa. Akkuma inni lola Tigraay irratti politikaalii hinjifatame. Akkaataa siyaasaatiin hinjifatame addunyaa irratti ammas waa'ee politikaa kanaan sinii galeen siyaasaan hinjifachuu qabna addunyaa irratti. Lolaa miti qawween qaba, matreeyasiin qaba, diroonii jedheetiin diroonii ani hagam qaba ijoollee diroonii 3 hagam qaba as keessaa boombiin darbitu malee diroonii 2 malee jedhata xus guutee sirraa jettee kaameeraa ganda marra laaltee hin deebitu jedhanii diroonii badiroon akkasii ampoo seenaa faqil bakmee takkaasi laala. Akkasii gadhiisana shaataa beekee of qaba malee beekee akka bisani gowwaa of dura gadhiisaniitiin haa gubatu takka gaaf xiqqoo lablab gooteetiin jette achiraalee waan tokko jira ammoo waan ajaa'ibaa bilxiginnaan asirraa mucuq jettee galaa jirti jaraan asirraa bakka dhabdee Minisootaati yaa eebadi Minisootaan tiyya bar bakka seensi nu bakka fincoo isif nu dhabsiifneetiin asirraa kaatee biyya galaa jirti kun isteeta gadhiisaa jira maalii jedhaara no Minisootaatti miti wanni akkana dubattiin teenya baateetiin surree irraa hiikaa jirti bilxiginnaa ta'eetiin jaarsa qara kabajameetiin hin jedhe hin beena sanniin maal jedhaniitiin amma bahaniitiin Itoophiyaa galaniitiin jedhan Itoophiyaatti kaanu qeerroon akka durii yoo jiraatte qeerroo callaa miti yoo ta akka teennaa ta dur ijoollee roobee jirtan as keessa ijoollee roobee ta magaalaa miila takkaan dhaabdu wallahi OPDO yoo ta'eetiin jedhe culaq yoo jenneen achirraa siigalee baanee rabbi isaanii araaramu ijoollee amma siigalee qabsoo irratti wareegamteetiin jette kana qabdeetiin yaadii mitaa jettiin qawween onni akkasii warra qabu roobeen keessatti nam tokko nu jalatti OPDO ollee ta'ee yookaan maal ta'eetiin wayta sanitti nam tokko mataa ol qabateetiin hin deemu bilxiginnaa amma alarraa galte tan silaa biyyatti haajaa fixaniif jaaroolee daayipar ingaltataniin mulqanii irraa silaa takkaan kabalanii fuula keessa maarqosii fi maaliillee akka rarraasanii achi ta'e geeffanni garuu ta Minisoota gaafanne kana jedhan akkasanii mee maal isin jedha who do you watching
ammallee beeytuu hafee minisootaa keessatti haabtu amma anja qabbanni mana keessa galchee jira dhugaadha gabbaatee mee dubbattu gabbaateetiin sadiituni bar amma maayin beetanii wani nu hambiseetiin jedhe minisootaa keessatti akka can you close that door ammallee minisootaa keessatti wani duubatti xiqqoo nu harkiseetiin jedhe beeytanii yeroo koronaa kana namni waliin argu yeroo koronaa kana namni cufata masgiida hin dhaqu mana shaayii hin dhaqu maaliin jedhu supermarkeetii yookaan oromoo stoora oromoo dha'ineetiin akka qara haasa'uu fi maaliin yookaan ammoo wiikeendii irratti baaneetiin kaan barcaa fi maal jechuun hin jiru waan akkasii sun sii galee hafe kana keessa chaansii argattee jirtu akka tasfaaffaate malee osoo akka durii masgiida dhaqu jiraate masgiida irratti saree itti qalta osoo akka durii ciini jiraate cidha irratti surree irraa baafta osoo akka qaraa taaziyaa waliin dhufu amma taaziyaa yoo walitti hin dhufnu taaziyaa yoo namni dhaabate yoo namni tokko amrii ta'eetiin jedhe telefoonumaan bilbiltee abbuu rabbi sida dhugaa dhadhagaa kuni roobe jechuun asitti waan ta'aa jiru isinii galee malee sila biyya tana keessa hagas bulu wanni amma deebisuuf kana as keessa Minnesota illee baay'ee jirti ka jedheef masgiida silaa wajjin salaat iskuula tokko silaa wajjin deemtu sila taaziyaa bakka taaziyaatitti surree irraa baafte bakka cidhaatitti sila karabaata irraa baaftee ariita haa ta'u sookee kana yeroo kenneefi tokkoffaa wintara lammataa wanno kana maayini korona tu wajjaan nama argiseetiin jedhee asirrumaa wacna jechuudha asirraa wacna warra biizinasa qabu biizinasa irraa goona isinii galee haa ta'u garuu ammallee jedhu kaayoon oromoo taas keessa tana keessa jirtu chaansii kana itti fayyadamteetiin gulfaa jirti ammallee as keessaa Minnesota keessaa illee kan gulfaa jirtu chaansii kana walitti dhufuu fi karatti een wal argee jira ani mee namni saadeen arginee jettan mee Minnesota keessatti hagamu ka qara isinii galee samara irratti bakka mara wal arginu bakka kubbaatti wal arginu bakka cidhaatti wal arginu bakka taaziyaa wal arginu masgiida wal argina kuni marti hin jiru barana isinii galee kanaafuu saniif Minnesota keessatti afoonuma qofa qabsoon keessan Ahmed Kamal jazba deemati maayinni ati isaa baateetiin afaanuma qofa jedha afaan anuu hagas haasee ati mee haasee mee qabsoo afaanuma qofa ati maal goote ati daa'ima sirra maxxanfattee fi arraba malee hin beetani tokko ajuuza akkanaati ajuuza jechuu beetani ajuuza jechuu kan irraa boodaati kan fallaahee kan uummata akkattuu hin tolle haazaa bursaa fi qishiraa fi maal afaan what's going on internetiin kiyyallee akkasi mee maal jetta mee maal na haasuu tan asirratti abdii وعليكم السلام تكية ربي بالتجنا هابلس إن شاء الله دعاء تقونا حاسوا تقونا مكان بلسينا ما لينا ما جتا نمني سيني حاسوا في الجرا ما إنه ما سيني لبوكا ما حاسوا في ما يادة سنقال هر دبين قدون تويت كذا كان تويت قطع تويت قولا أنا اللي تويت قطو نمني هارفو اسم موتيفيت سينقطو فيه تويت ككبات تنتات توكو كأبدي كتابي يا لا غافة دلنا تو أبدي ilmaana kamiitu jira beektan oromoo kana keessa iyyuu abbaan gaafa argatu abdii kutatee argata ilma akkasii ilma tokko abdii kutatee jira abbaan illee ilma inni illee abdii dhabaan guddata abdiin qabu sirima gaafa guddateetiin hin jedhe gaafa as gaheetiin hin jedhe illee abdiin biraa wanitti muleef nama biraallee nama abdii kutatee barbaada nama akkasii oo afaanuma callaa qabsoo uummata akka jedhe qabsoo jechuun waan ani siin jedhu waa'ee oromoo waan xiqqoo sitti himatanii qabsoon diqqaa guddaa hin qabdu kanaafuu دري أفهم ملي وان برو هن بكني وجين هن حسين أي غلطومي يا دوغا دو أفهم ملي سلطان مانو كي thank you at least أنا نمني جالني الدنيا تنرتي وان توكو نمي جروتي كيستي وكا أمو وان هاسوتي وكا أمو connection كابدو كيستي وان غاري positive one impact سي كابو الله فانا ديمي نم سنتاني جلادي أنا لكسي yoo ani sinin ta'in yoo ani yookaan naasa yookaan nashaataa sinii kanii yookaan ammoo yaada kiyya keessa tareebii sin jirtu ta'onne keessa kaadhaa sin jedhe kaayoo sanii yoo kooli fakkaan gaata wani jala deemtanii hin jiru wani yookaan ammoo afaan illee walitti hin jiru goona jedhe gaafa san namoota nalaalu kana yoo dhabeetiin jedhan illee haasawa dhaaba isinii gala yookaan wanni ani jedhu sun sirrii miti jedheetiin haasawuu dhaaba jechuudha akkanatti likki ما شاء الله وقا بيا بلساتي مالقون أسرع حاسون دندنا نمني بيا ركنا بايزوي نمني بيا نتي متاجر ويتباعي بيا كينا وما نمتي شكانو في الرابوك اسمه ولا اللي نمتي شو مكان أكبر في الرابو أنا نجرا نمني باين فنيان كبر نجرا قال إسا برا في فرقوجي جل تراني وتإيه دقيقة وتوسيني قالي وياني تجل ترى كرل اللي جل تراني عمري لسا جبا بعدا وانقرو دندن قوني تني ترى جزاك الله خير ما شاء الله جمال عثمان thank you you are watching
sinjala doromoti am takka kana samoni kana sinjala bade inde be am safa gonetinin wan ciki fi mali kan difne safa jennetin inde bina sinjala dalman oromo oh my god Sadia kadi what's up hey oh my god akabna ga Sadia jirta mashallah yeah make sure Sadia okay I know you here make sure you tweet gata tweeti ijolle tesare tille ijolle babbardan tille himi ijolle maratu ijolle diralle tweet gata jeni way oromo kozi tujira yo kamu twitter makaki yeso ke tachira listi kadame yo tweet gata robale tura robale atille tweet ka gotum beka anu situ nemu atu gote jirta atille gode ya obole sikiya obsa bale atille tweet gati isim maram beka sirro twitter kabdan namas kesa isim martu tweet gata please indagatina tweet gata mali fi balbal ila tweet gata mali metani balbalakiya kana bad'ee irraa fagoo roona arrabsitanii dhaga'u tweet gatuun garuu bad'ee irraa amma dhaabattanii yookaan kiiloomeetirii 20 irra yoo namni haga fedhe wacci dhaga'uu danda'a hin danda'u tweet yoo gootan garuu mana achirra taa'eetiniin asirra tweet yoo gatu dhufeetiniin balbalatiyya tana dhadhaa jechuudha tweet jechuudha balbalakiyya qoonqa dhageessaara addunyaa kana mararraa akkasii fudhadha addunyaa kana mararraa naaknaa gootan dhufeetiniin yaanni keessan sun dhufee tweet balbala kana naaggata jechuudha balbala kana dhadhaa jechuudha san jechuudha tweet jechuudha isini galee amma wanni kan haasa'uuf wanni kun haasa'uuf saniif addunyaa Bangladesh injiraadhu Afghanistan injiraadhu Ethiopia jiraadhu South Africa fi Saudi Arabia yookaan UK fi America jiraadhu Canada jiraadhu bakka mararraa kan yoo gooteetiin jette balbala bakka tokko dhodhoyne jechuudha balbala tokko yoo dhodhoyneetiin jenne bakka qawwacno kun bakka tokko dhufeetiin jedhe karee fi haasawa malee ka jedhe sunillee haasawa malee naan jedhini haasawa san mee atillee tweet gatti bakka tokko deebisneetiin balbala san dhoyne oo maaltu deemaa jira jedhaniitiin kaasan addunyaan isa politika wanni biraaji haga fedhe namni yoo sibbee addunyaa kana biyya salxante tana keessatti koozim oromoo yookaan yoo daggafu yookaan deeggaru yoo baatan waa'ee oromootu yookaan mootummaa abiyyi san yoo jaalatanii jedhan bakka tokkotti yoo qoonqoo marti dhufe jira namtichi kun waatu tijira yoo makka jaalatanii illee taatu haga fedhe jaalanneef namtichi kun bor laman bulu waan hariiroo kenna isaa wajjin tolfachuu qabna duukan dhaabannuu waan jedhan irra ga'an isin galee biyyi salxante akkasii deemti yoo biyyi tee nagaa qabaattee loli jiraachuu baatee ummata kee afaaniin qabattee afaan tokkoon qabattee hin jette haati illee si wajjin dhaabatan wayyaanee akkasii wajjin dhaabatan dura wayyaanee addunyaa marti wajjin dhaabattee hin jette biyya keessatti nagaa jedhanii maal jedhanii fuggaraaf illee ta'u isin galee mircaa yookaan filannoo san deemsisanii maal jedhanii OPDO illee qabanii asii biyya maratti irra kakkaa'anii maal jedhanii biyya san nama isaan dura dhaabattu jalaadhaa maal jedha akkasitti waggaa addunyaa amansiifatanii maal jedhaniitiin addunyaan osoo inni hattullee osoo mallasaanuu hattuu ta'uu beekan hattuunuu osoo inni hattuu yoo ta'an United Nationiin Ameerikaan fi Awurooppaan England biyyi martinuu hatta Saudi Arabia fi biyyi martinuu wajjin dhaabatee hin jedhe mallasii wajjin jechuudha hin beekan akka inni sirriin ta'in isin galee so kanallee kana ammoo har'atti akka inni sirriin ta'in itti yoo himneetiin hin jenne yoo bakka mararraa itti tumsiifneetiin hin jenne ummanni kuni sirrii miti namtichi sun addunyaa marti itti kaate an fakkeenyaaf ani amma Ameerikaa keessaa tweet itti gata Ameerikaatti akka nam tokkotti qoonqa qabaan namni American citizen ta'eetiniin yookaan immoo yookaan biyya akka biyya kiyyaatitti jedha biyya kiyyi kun biyya Ameerikaa biyyattii biyya kana keessatti namni martinuu qoonqa qaba qoonqi qabu sun yookaan wanni inni kaasee wanni haasoo tokko value jechuudha isin galee mirga qaba yaada ofii dabarfachuu bakka tokkotti nam kum tokko kum lama kum diidama yoo Oromoo as keessatti kum diidamoo taate kum diidama yoo balbala tokko naagoote bakka tokkotti I swear dhugaa isiniin ta'e believe me karaa saayinsawaa inni jedhu sadii miti karaan saayinsawaa guddaan kan naaggatu balbala tokko maaliif wayyaanee irraa fakkeenya guddaa dhiyooma tana iyyuu argitanii ummata dhalataa Tigraay irratti addunyaa irratti loltuun bilxiginnaa qawween hinjifata argatte malee biyya keessa dhayxeetiin yookaan hinjifata illee hin jedhuun biyya san keessatti dhoyteetiin irraa ari'achuu argatte malee politically they are losers in the world addunyaa irratti loseridha maaliif waan baay'eetu irraa dhaabate wanno irratti waa'ee Awurooppaa irratti isin galee alaamaa waan gurguddaa waan hagam qabxii gurguddoo mastanqeqa hagamii yookaan immoo of eeggannoo hagamii Awurooppaan akka itti baaste isin quba qabdan kan isin galee zeenaa irra waan jiru kanaafuu nullee san fayyadamuu qabnaa
وان كان فيدمو قمنا تويت غتا حضرا تويت غتا ساعتي كان بوكامو دقيقه سدما فرتم وكاتا اتو كوني تاي هاسا جروفا غما تويت غتا يو نم كودن يو انو كونفينس غتيتني يو كامو تويت كغوتن تاتي انا بو اغدو اوروما بو اغدو اسني لكسمت كونفينس وغتا تويت ولي بنا تويتري ولي بنا تويت غتا كنافو مالي في إرّا أرجينا يوان كنا حجم تكا أكتبوا أكباتي تنجد إرّا هاسو بدينا يو دوغا تويتين كأنه كوني successful تأتي تنجد يو ناقون يو وافيدات تنجد سامو تار فكيسة ويكي فكيسة تي وان إني فيدات تنجد أنا متو أفاني بيز نتيمو بديما سنيجالي كنافو عبدين كتينا يو كأمو أونين سنجابنا وني قدام كايو غراكي سكادن سنيجي سنجال أورومو كي حاجة أورومو تأي روما ده أورومو تأي تيندو أني ولا مالي كان جل أورومو تأي أورومو تأي تيندو أورومو سنجال بكجر تمراتو سنجال ديك على ما والي سنكتبدن حاسة دفع أنا رفستني اللي رفسا سنجال دول جت جل أمي لايك ميجا تامي Tiny good at that. That's a good point. Thanks, bro. Thank you. Galato me obolaski. Mame, bro. Oromo biyako oromia mame wabe. Thank you. Galatoma simatiru sinjala da oromo tiya sinjala da wallahi sinjala da. Amatak. Abdin kutanu no ilman kush. Thank you, mame Elias. Thank you very much. Thank you. You're welcome, bro. الفنش محمد. الفيشا. Oh, I'm sorry. الفنش محمد. الفيشا محمد بيان سليمان. Thank you. سنجالة دلما. إيه سجرتا فاتيا جندي. أنا أورميا دكتي جرا فاتيا جندي. أورميا دكتي لقيته. أورميا دكتي فاتيا جندي أنو سيجابد. أورميا دكتي نه سنادة بيزا. نه كتب جلتي. أرومو نتللس أنا ليس نجارة أرومو والله أرومو نجارة يجولتي يا ما جارة بيتني يجولتي يا فينيتي تيوني جارة دوف مالي بيتني وان أرومو تاني في Duma Sabuntu Mali Dires Wajin Jamal. We love you, brother. I love you too. I love you, Jamal. Wallah Oromo naman jibitu. Jibban kam nu Rabbin gafa nu umeti ninjet ilman Oromo kullinnan Oromo kulkulla. Jibba gara ke sabase ilman adunya tana ilman garagarat. Oromo gafa umeti ninjet Oromo ilman kush gafa umeti ninjet jibba ke sabase ninjet. Kanafu nu jibban kam nama. Hamtulen radalagan. Difama bayna mali kanafu sinigale hagamma addunyan tuni sinigale yo ka mo wonni nafnya kunu rajabati injed wan ma wonno guddanna difama gona kenna yu difama gona ba inna garu sun ba eno mita jira Minnesota dirriba Minnesota jira duga Oromia dikichi Saladini robe badda bale rabbi badda masha Allah Injira wallahi bale injira Minnesota jira Hasan lukono si DBR fi Minnesota jira duga ilmi duga si halalatu you're funny bro I'm Jamila Osman I'm funny thank you I'm trying to also gubanu kolfina mali asira shumbra fi talba fi malin also gubatu tata gere kol famin kasum male of durga ifnetin ummata sinigale ummata gagama ichura getani jambaze nama beku bega me jambaze no betan jibba wallalu kenyatu akaratinu uga keti muste arsi jibba qabachu dabu kenatu kan way duga garu jibba dabun wan bareda rabbin wan quality ilma namati ken kesa jibba dabula ilma namati namati namni sichu most quality adunya kanarti quality guddan argachun dandenne quality mallaq anille argachun dandenne quality yoka mo wonni bira sibitu dandenne no jirate tinjette ati ilma namata ate ilma bira jibbu dabu jibba gara keessa qabaachuu dhabu sun maal si godha jibbaa qabaachuu dhabuun tokkoffaa yoo ilma nama amantaa qabaatu taate amantaa keetii yookaan amantaa qabdu sanitti rabbitti amantee walitti fida akka gaariidha waan gaariidha jechuudha lammata
addunyaa tanarratti jibbaa qabaachuu dhabuu keetiin nagaa argatta peace waan jedhantu jira you achieve the peace contentment waan jedhantu jira peace peace nagaa san argatta jechuudha abbaan fedhe si haa jibbu abbaan fedhe waan hamtuu sirratti haa dalageetiin hin jedhu si galee ati yoo nagaa qabaatteetiin jedhu yoo nama jibbuu dhabdeetiin jedhu at least of protect gatuu dhabuu miti yookaan protect yookaan of eeguu dhabuu miti of eeguu waan biraati ofirraa of eeguu diinarraa yookaan maaliin sun ka biraati garuu lafa kaatee nam tokko jibbaa yookaan ammoo hammeen yaaduu dhabuun si galee nama keetiif nafa keetti si deebi'a eenyummaa keetiif faamilii keetiif yookaan jireenya keetiif contentment yookaan ammoo maal jedhama achievement yookaan ammoo nagaa peaceful yookaan peaceful waan akka isaa argatta san qabna baay'inaan saniif jambazee maal naan jedhan jambazee asirra deebisaa fi kabii umar jambazee dur namni beekan ijoollee jambazee jechuun bar ilka irraa biiri ka jazbee jechuudha haazaa bursa qishira maali tugoogoo fa'a jechuudha tugoogoo beetanii tugoogoo wallahi warra akka biltiginnaa tugoogoo mee marayyuu laalanii tugoogoo malee ka garaa dhiitaa ka kamrii ka hannaa kan kijibaa ka ashaaxira ummanni kun mara wajjin waan walitti ka kenname amma fakkeenyaaf minisootaa keessaa sanitti namni baay'een namni waan kanaan walitti hidhateetiin jedhu nama jaarsummaa keessa deemee nama waliin dha'uu jaalatu jaaroleellee ani amma maqaa hodhaeetiin jedhama dhiifama naa godhaati waan seenaa baay'ee ketti mana jechuudha sirraa abboo jaarsummaa ebalu si halaalu war jaaroleen amma jedhan kun jaarsummaan ebalu no halaaluu jedhan abboo jaarsan ittiin dhaqin jaarsisuun bar asillee sitti hima asitti illee waan biraa hima waan jedhantu namoota akkasiisantu bilxiginnaa ta'e ammas keessa dhuga mee qaba namni minisootaan beetanii namoota sanii laala asitti illee osoo wajjin darbu sitti haasa'eetiin maal jedhee birri abboo hagam kennitaree intala naa karadhu jechaafuu si galee waan hagam sitti qabata namni akkasiisu intala naa karadhu jechuuf si galee dhaqiitii abboo ebalootti abboo mucaa sanitti kennitaree mucaan sun akkana barsiitti reessa sirraa fudhatee kuma sirraa fudhatee maal jedhe haalitti illee dhaqee abboo mucaa san si axxaarra jedheetiin abboo na ergate garuu mucaa san laalladhu si jedhaan namoota akkasiisantu bilxiginnaa ta'e namoota tax returnii si achi barabbaruutu bilxiginnaa ta'e biyya kana tax returnii awwal arganneetiin jedhe nu achi barabbare eenyu sun Maarqos nama akkasiisantu nama as keessatti namni baay'een inni mata amma Maarqos namni mallee irraa hin qabne jiru nama akkasiisantu bilxiginnaa ta'eetiin jedhe asii abboo kara siyaatilii kanaallee inni maneetiin jedhe maqaan dha'u nama hannaan beekamettu bilxiginnaa ta'e nama siyaatilii kanaallee inni manee maal jedhanii nama hin beekaanu namni nuti nu hin beeku achi barabbaruu fi maalii nama jedha wanni akkanaa kunis ni galee waan jiru namoota sammee dhaabadhaati ilaala nama achi barabbaree maal jedhee nama nama dalagaa hin qabne maal jedhee nama jaarolee taate warra daayiparii godhatee jirin jedhu maal isii galee warra dhaabatee kazaramaa fi maaliin kan deemu kanaafuu mooraan hin tuqamu maaliif beekumsaa fi waan maraafuu irra jira mallaqaan irra jira dalagaan irra jira beekumsaan irra jira maaliif nama akkasiisan maal godha namni beekaa wayita marayyuu yoo wallaalaan gulufeetiin jedhe dhaabatee ittuma laala teg jedhee itti naanna'ee buna ofii qabatee maal jedheetiin ilaala gulufee wayita achi gaheetiin jedhu amaaruu amma sirrii gadi jambazee maal jedhe jedhamee haasaa mee na haasistanii baay'ee thank you kanaafuu isaaniiti bilxiginnaa thank you galatooma abiyot must go yes of course must go inshallah inturra malee ni urraa jette wonnoon boombiin suuta inturra malee in bubbula malee deemuun isaa nafu addunyaa irratti mootummaan yeroo dheeraan jiru kanaafuu joorii kenna rabbi haa baasu jambazee jechuun jazbee jechuun wallaalaa ilkoon saafiyaan addunyaa jedhe jambazee jechuun jazbee jechuudha ka ofollaa jechuudha jambazee jechuun illee takka jazbaa zaw ka jedhe zaw jechuu beektan ebede oromoon tuni barin beekti zaw jedhe osuma deemu zaw jedhee bari jedhe nama akkasiisan zaw jechuun jambazee kana ka oromollee ollaa keessan jiru hin injiran bi Allah keena jetta ka oromolle injira Allah keenalle injira kuni dhiisi akkasii bar maal gotan beetani wanni kuni akka waan lama wal bira uume 2020 bilxiginnaa gara namni baay'een injiru bilxiginnaa warra shanyiin een wajjin dhufe beetani covid wajjin dhufe vaayirasii kana wajjin vaayirasiin kun haga bal'ate argitanii takkiti burr jedheetiniin baduun isaa jiru kittibaanni isaa argameera 2021 kittibaanni vaayirasichaallee argamee jira amma booda 2021 deebuu isaa rabbi beeka so akkasani vaayirasii sanni ni jarrisanii galee warri bilxiginnaa warra reebisanii jedha warra garaaf callaa deemu warra hannaaf deemu warra opportunistic warra jedhama opportunistic laalee qabu wayii dafee utaalee ka seenu
شانسي كفاية دموشو هناف يوكا سيجيب فلافا ديكو أرجتي في يوكا أمو ملاك ديكو دموزكم مش أنكم جاتي كنا وركوب إن جيجيرا نوري كونين أبو سنتي مالكو شونين توني قد تبيه إنه توني قد نرجعني واني جرا كانوا واني والله دوغاس نينجر خلافو امن يكون امن سيغلي opportunistic ورجل مو ور كنا فيرون كنيا ان ارينا ور بيجرتن دوغا ميد اما جرتن قومون كن ميد اما جر المانتن ميد اما جرتي بيي كيستي سيغلي بيا ولغا في غجي كيست ارسي بالي في ولغا كيستي هاررجي كيستي حتى شوا كيستي سيغلي ور شوان ور با ان سيغلي ديكو بلتغنا كنا بري بانكي أشتى أنا بدي كوزان تو بلتكنا با إتقل وما ميزون قافة بري سون دوماتيتني سيجاليت أجين دوماتيتني جالي أسدبيتي تتوقع جالي ناتي أنا ونوال مدرجانجرو قافة سيجالي فرسون دوماتيتني جالي بري نينجرو بري نسنجرو لفتي سنجرو أسدبوني ساني نفو ما ركض نينجرو هاجرات نيسان هاجر هاجر أما كان هو مال جنبيدا ويتوكو هم فني توكو كيسا نو هو غوبنا ربي عمري هذا يرسلوا فيا في نجاح كنو في نوه جوبنا ويتويانين افتسن ويتسن بيجت كلام كده إنه مرتينو علي براي اللي يصير بمال جري نوهون اللي جري مال جري نوه جوبنا قافة ولا سن 1992 1 2 مال جري easy one تهرمن easy one تهرمن يا المانتونا دكابة إسينين جد هرمن جري أورومو في مالي ورني مرتينو bilisummaa galee uummanni galee gaafa kaanii Tigree lafa qabattee maal jettee onogii kanallee onogiin warra siigalee warra leencolataa ka akka amma uummanni isaanii jalatti dhume diimaa nagoo uummanni kun marti onogii kana jalatti onogii akka rabbiitiin laalloo isin onogii jenne leencolataa hojjenna obbo leencolataa obbo Daawud Ibsaa yoo miti inni tokkuma inni badaa Galaasaa Dilboo yoo jedhaniitiin jedhe kanaafuu gaafa inni akka jedhee maqaman beene kanaan jaalan iyyuu gaafa kan ummanni kun marti nagaan bahee roopilaa bahe biyyaa bahe ummanni jala jiru garuu akka jiruun dhumateetiin jedhe kuni seenaan hinni maa seenaa walitti himna ummanni amma achi galee onagii waliin jedheetiin galu kan haganatti illikku kan urratti illikku maaliif namoonni isaan dura inni dhama qabu nama hagamtuu dhumatee jira so nuho gobana isi waamti harmeen jedhee akkasitti ummanni akka jiruun girrisee biyyatti galeetiin jedhe gaafa waggaa lamaa sadi guutu onagiin xeq gootee biyyaa dhooytee maal jettee وياي اللي فكبتي كاني أنيت ما جتي ناني ما جل نوه قوانا هاجرات نمو أكو ما تجرات أجا يرون نفتح بلسما أكسني Allah nufite kolfaan dhumanne kana mata osoma tuttuun kolfine jedha beetani osoma gubannu kolfine akkasin jaaladha Oromootii jettan isinin gadhiise hajiraatu namu akkuma jiraatitti san isin affeere jinfuurratti hajiraatu namu akkumatti jiraatitti hajiraatu namu haga yeroon dhufte bilisummaan argamu assalaamu alaikum isin jaaladha Oromoo نجات هندقتنا تويتر هندقتنا كذا أرين اللي نقولته مثلا اللي رفنسل اللي نتك كوني كبسورة أجي جوار هيرة متى جوار إيوه متى نين نار معلوم كوتا لفر هركي سمالي نار مسكين إنقبته والله نقاير عجرة والله اللي بالبلاد كذا روموتي سنجالا دا كابسون بريدا دا دكتور لوغا كابسون بريدا قوسني بريدا لوغا قوسون بريدا كسي سنين جرانا هجرات نمو أبو زاكر لوغا هجرات نمو كسي سنجالا دا روموكي نغات السلام عليكم سلا ياتشو مال جدي بدا ويت سنين راديو نغات السلام عليكم